Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mucaan amma hindu ejinne gabaasne sun lubbuun hin jira jedhanii dogongora tiraafikiitiin dhiifamedha jedhanii anis akkuma seenen peejii Abdii Geetaachoo jala laalee Abdii Geetaachoo gabaasee narrifadhe peejii Abdii Geetaachoo jala qofa laaleen amanne peejii Raayyaa Abbaa Mancaa jalalleen seene mucaan akka du'e gabaafamee ture anis rifadhee viidiyoo hojjedhee isiniif gabaasee ture amma yeroo ammaa kana mucaan akka lubbuun jiru nuuf himanii tiraafikiitu dogongoraawwan kana gabaasee mucaawwan nutti fakkaatee mucaan lubbuun hin jira kanaafuu dhiifamaa jedhanii jiran isinillee ummata Oromoo warri rifattan warra kakiyyan rifattan gara laayibiitinillee seenee waan kana dubbadheen jira viidiyoo hojjedhee jira YouTube irratti illee isinii maxxanseen ture Facebook irratti illee isinii maxxanseen ture waan kana isinii gabaaseen ture jechuudha. Kana kasinii gabaasee fi yeroo baay'ee ragaa qabatamaa argadhu malee hin dubbadhu wantoota tokko akkanumaan kaasee nafarsu bakka amanu dhaqee ilaala. Abdii Geetaachoo wanta dogongoraan maxxansu innis kabiraatti dogongorsee tiraafikota dogongorsee mucaan immoo ka boqotee balaa konkolaataatiin jedhanii turanii mucaan akka lubbuun jiru Abdii Geetaachoo illee beeksisee jira. Raayyaa Abbaa Mancaa illee waan kana beeksisee jira jechuudha. Kanaafuu dogongora uumameef dhiifama jechaa jirra jechuudha. Dogongora uumameef dhiifama waan kana kan nama dogongorsiise tiraafikota Raayyaa Abbaa Mancaaf illee dhiifama dogongora uumameef dhiifama jedhanii jiru tiraafikonni jedhee beektanii kanaafuu wanni akkanaa kun yeroo tokko nama mudata isinis rifatinaa mucaan lubbuun hin jira isiniin jedha galatooma horaa bulaa.